Yaa'iin marii biyyoolessaa itti fufuudhaan mari'atamaa jira. Gareen TPLF deeggarsa namoomaa faayidaa siyaasa isaatiif oolfachaati jira jedhame. Hamaas hidhannoo hiikkachuudhaaf waliigaluu isaa beeksise. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduuti daawwattoota keenya bakka jirtan hundatti nageenya isin dhaqqabu jecha miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu saatii kanaa keessanii himaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduudhaatti dabara. Mariin biyyoolessaa itti fufuudhaan mari'atamaati jira. Yaa'iin marii biyyoolessaa garee tarsiimaa 16 miseensota 250 qabuun gurmaa'uudhaan mariin mari'attootaa jabaatee itti fufeeti jira. Gareewwan tarsiimoo 16 kanneen miseensota 250 of keessaa qaban yaada ajandaa gareewwan xixiqqaa fi gareewwan sadarkaa gadii irratti walitti qabamanii turan gaafa adoolessa 22 bara 2018 irraa eegale irratti mari'achaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Marii geggeeffame kana keessattis ammoo miseensonni gareewwan tarsiimoo 16 kanneen miseensota 250 qaban yaadota ajandaa garee tokko tokkoon filatamanii turan irraa namoota 25n qindaa'ee irratti bal'inaan mari'ataati jira jedhameeti jira. Dabalataanis miseensonni gareewwan tarsiimoo kunneen yaadota gareewwan xixiqqaatii fi gareewwan sadarkaa gadii keessaa kaa'anii turan kanneen gabaasa marii keessatti hin hammatamne yookaan ammoo sirriitti hin ibsamne jaan dhiyeessuudhaan bal'inaan irratti mari'achaa jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Gareewwan tarsiimoo kunneen oolmaa har'aatiin yaadonni kaan itti dabalamuudhaan qaboo yaa'ii irraa deebiidhaan gurmeessuudhaan kan waloo taasisuudhaa fi akkasumas ammoo marii itti aanu kan gareewwan 8 fi mari'attoota 500 of keessaa qabuuf qophii gochaa ooluu isaanii ibsaniiti jiru. Guyyaa boruutis ammoo yaa'ichi itti fufuudhaan haala ho'aateen ni mari'atama jedhameeti jira. Gareen TPLF deeggarsa namoomaa faayidaa siyaasa isaatiif oolfachaa jira jedhame. Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Itoophiyaadhaa Dr. Shifarraa Takilamaariyaam gareen seeraan alaa TPLF raabsaa deeggarsa namoomaa faayidaa siyaasa isaatiif oolfachaa jiraachuu ibseeti jira. Gareen seeraan alaa gareen TPLF namootaaf ooluu qabu faayidaa dhuunfaa siyaasa isaatiif oolfachaa akka jirus ibseeti jira. Sirna kafaltii gibiraa fi qaraxaa garaagaraa keessa galchuudhaan lammiileen deeggarsa bu'uuraa akka dhabanis ammoo taasisaa jiraachuun isaa ibsameeti jira. Imalli garichaa uummata Tigraay balaaf kan saaxiluu fi imala balaafamaadha jechuudhaan Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Itoophiyaadhaa Dr. Shifarraa Takilamaariyaam ibsaniiti jiru. Dabalataanis garichi bu'aa siyaasaa mataa isaatiif jee qaamolee isa ergataniif kan du'u ta'uu isaatis ibseeti jira. Amalli gareen seera alaa TPLF wayita amma agarsiisaa jiru kun ammoo kanarra uumame osoo hin taane uummanni akka miidhamu godhuudhaan faayidaa siyaasaa garee buufachuu bare akka ta'es yaadachiisaniiti jiru. Akkuma beekamu gareen seeraan alaa TPLF waliigaltee nageenya Piriitooriyaatti argame cinatti dhiisuudhaan ammas Shaabiyaa wajjin tumsuudhaan ergamaa Gibxi olaanaa ta'uudhaan dibbee waraanaa dhaanaa akka jiru ibsameeti jira. Waraana kaabaatiin booda qabeenya barbadaa'ee fi miidhaa lubbuu guddaa dhaqqabeen waliigaltee Piriitooriyaatiin waraanichi furmaata waaraa argatee ka jiru ta'us ammoo hooggantoonni garee seeraan alaa TPLF nageenya naannichaa irra deddeebiidhaan balaaf haala saaxiluun tuttuqaa jiraachuun isaaniitis ifoomeeti jira. Qabxiin dabriinsa qormaata kutaa jaffaa bara 2018 ibsame. Qabxiin qormaata kutaa jaffaa bara 2018 ibsameeti jira. Naannoo Oromiyaatti qormaanni naannoo xumura barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa jaffaa bara 2018 waxabajjii 8 hanga waxabajjii 9 bara 2018 kennamaa ture har'a qabxiin barattootaa ifoomeeti jira. Bu'uuruma kanaan qabxiin darbiinsaa harka 50 ta'uun isaa murtaa'ee ka jiru hoggaa ta'u. Qormaata ka fudhatan barattoota dhiiraa 267 fi 307 dubartoota 249 fi 902 walumaa galatti ammoo barattoonni naannoo Oromiyaa keessatti qorumsa kutaa jaffaa fudhatanii turan 517 fi 209 ta'uun isaanii ibsameeti jira. Barattoota bara kana qormaaticha fudhatan keessaa qabxii dabriinsaa harka 50 fi sanii ol ka galmeessisan ammoo gara kutaa itti aanutti kan dabran ta'uun isaanii ifoomee ka jiru yeroo ta'u haaluma kanaan ammoo qabxii dabriinsa barattoota dhiiraa kutaa jaffaa keessaa ka argatan barattoota 243 fi 827 hoggaa ta'u
kunis ammoo harka 91.2 ta'uun isaa ibsameeti jira. Barattoota dubaraa qorumsa fudhatanii turan keessa qabxii dabriinsaatiif sanii ol ka galmeessanii jiran barattoota 221 fi 12 hogguu ta'u kunis ammoo dhibbeentaadhaan harka 88.4 ta'uunsaa ibsameeti jira. Walumaa gara qorumsa kutaa jaffaa kana barattoonni dabranii jiran ammoo 464 fi 839 yeroo ta'u kunis ammoo dhibbeentaadhaan harka 100 keessa barattoonni kutaa jaffaa naannoo Oromiyaa qorumsa umura sadarkaa tokkoffaa kutaa jaffaa fudhatanii turan harki 89.9 dabruun isaanii ibsameeti jira. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoonni firii qormaata isaanii gama liinkii bu'aa qorumsaa isaanii maxxanfamee jiruun laallachuu akka danda'anis ibseeti jira. Itoophiyaan duula ishaaraa magariisaa abdii fi cichoominaan guutametti fufteetti jirti. Bara 2011 sagantaan ishaaraa magariisaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin yeroo jalqabamu kaayyoon isaa naannoo eeguu qofa osoo hin taane seenaa fi ilaalcha dhalootaa jijjiiruudha ture jaameetti jira. Mormitoonni kun hin ta'u jaanii mormanis Itoophiyaanonni kutannoodhaan adoolessa 22 bara 2011 guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 300 fi miiliyoona 53 ol dhaabuu danda'aniiti jiru. Dulli biqiltuu dhaabuudhaa kun ammoo bara 2011 tokko jechuudhaan jalqabe har'a itti fufuudhaan Itoophiyaan guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 300 dhaabuudhaaf karoorfattee imalaatti jirti. Sagantaan kun amma ammoo guutuu biyyattii keessatti aadaadhaa fi eenyummaa Itoophiyaa ta'ee ka jiru hoggaa ta'u karoorri biqiltuu guyyaa tokkotti bara 2011 miiliyoona 200 dhaabuu ture. Bara kana bara 2018tti ammoo gara biqiltuu miiliyoona 800tti guddatee itti fufeetti jira. Abdii haa dhaabnu dhaaddannoo jedhuun rakkoowwan keessatti Itoophiyaa tasgabbooytuu fi badhaatuu dhaloota dhaalchisuudhaaf duulli biqiltuudha kaayyeeffatee jalqabame jabinaan itti fufeetti jira. Saudi Arabiyaan waldhabbee galaana diimaa tasgabbeessuudhaaf marii hidhattoota Huutiitii wajjin taasisaati jirti. Saudi Arabiyaan garee sochii Huutiidhaa Yaman wajjin marii taasisaati jirti. Dhimma kana caalatti itti gaafatamummaan to'achuudhaaf ammoo gargaarsi Ameerikaadhaa yeroo ammaan tanaa keessi barbaachisu akka ta'e Saudi Arabiyaan ibsiteetti jirti. Hidhattoonni Huutiidhaa dhiyeenya kana galaana diimaa irratti haleellaa raawwachaa turanii fi kanumaan kan wal qabateen ammoo uggura dooniiwwan Saudi Arabiyaa irra kaaniin galaanni diimaan jeeqamee ture ka jiru hoggaa ta'u. Yeroo ammaan tanaa ammoo Saudi Arabiyaan waldhabbee galaana diimaa kana hiikuudhaaf hidhattoota Huutiitii wajjin dubbachuu eegaltee jiraachuu isii ibsiteetti jirti. Dhaamsa kana ka ibsan ministeera ittisa Saudi Arabiyaadha Prince Khalid bin Salman yeroo ta'u Prince yaa'ii masaraa White House-tti geggeeffameen itti aanaa pirezidaantii United States of America ka ta'an J.D. Vance wajjin mari'ataniiti jiru. Walga'iin kun battalumatti sagantaa ilma mootii Khalid irratti kan dabalame yoo ta'u dhaamsa ilma mootii Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salman irraa ergame dabarseeti jira. Saudi Arabiyaan bu'uuraalee misoomaatii fi dhaabbilee annisaa isii irratti dhiyeenya kana haleellaan cimaan eega raawwatame booda Ameerikaadhaan wajjin ta'uudhaan garee haleellaa kana raawwatee jira ittiin jette irratti tarkaanfii fudhachuun isii ni yaadatama. Oduu xumuraatiin Hamaas hidhannoo hiikkachuudhaaf waliigaluu isaa beeksiseeti jira. Erga pirezidaantii Doonaald Tiraamp karoora nagaa Gaazaadhaa Board of Peace jedhamu labse booda Hamaas hidhannoo hiikkachuudhaaf waliigaluu isaa beeksiseeti jira. Karoorri nagaa dhiyaate kun Hamaas Gaazaa keessatti guutumaan guututti hidhannoo isaa akka hiikkatu kan ajaju yeroo ta'u gareen Hamaas ammoo akkuma jechaa ture hidhannoo isaa ni hiikkata taanaan waraana Gaazaa guutumaa guututti dhaabuudhaaf tarkaanfii qabatamaa ta'uu ni danda'a jedhamuudhaan tilmaamni kaa'ameeti jira. Marii yeroo dheeraa booda Hamaas yeroo jalqabaatiif guutumatti hidhannoo hiikkachuudhaaf waliigaluu isaa eeretti jira. Marii nagaa jiddu seentummaa Ameerikaatiin taasifamee ture kanaan Hamaas hidhannoo hiikkachuudhaan wal qabatee rincicummaadhaa fi lafarra harkifannaan hedduun uumamee ka ture hoggaa ta'u meeshaalee waraanaa hidhatee hiikkachuudhaaf ammoo ammaan tana tola je'ee jiraachuu isaa ibseetti jira. Kun ammoo marii gulantaa lammaffaatti ce'uudhaaf haala mijataa ka uumu jaameetti jira. Akkaataa toora waraana Gaazaa guutumaan guututti dhaabuudhaaf karoora bulchiinsa pirezidaantii Tiraampiin dhiyaate
hirmaatee turen mariin kan taasifamu gulantaa sadii noggaa ta'u hanga ammaatitti gulantaa jalqabaa qofaatu taasifamee jira. Hamas hidhannoo akka hiikkatu kan beeksise hoogganaa haaraa filatee jiru gara Khaliil al-Hayyaatiin yeroo ta'u qondaalonni Palestaan mariiwwan taasifaman keessatti hirmaatanii akka jiranis ifoomeeti jira. Hoogganaan Hamas haaraan filatamee ture seenaa Hamas keessatti murtee baay'ee murteessaa fudhachuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa akeekeeti jira. Dhimma kanaan wal qabachuudhaan hanga ammaatitti gama Israa'el wanti dhaga'ame jiraachuu baatus garuu Hamas guutumaan guututti hidhannoo hiikkachuudhaaf Israa'el daangaa Gaazaa keessaa xaragamtee guutumaan guututti ba'uu akka qabdus ibseeti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun simbiraan gaa ture kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanatti hufanii nagaan tura fayyadaa.